Tuni qophii walaloo seenaa gootota Oromooti. Qophii walaloo seenaa gootota Oromoo kan isiniif dhiyeessu obboleessa keessan saayistintii Iskandar Alii Hursooti. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophii walaloo seenaa gootota Oromoo tan arraa gubbarratti waa'ee sooressa jaarraa abbaa gadaatii isiniif dhiyeessina. warri yuutuubii keenya sabskiraayib hin godhin sabskiraayib sheer laayik itti gootan, warri peejii keenya filoo hin godhatin peejii keenya filoo akka godhatan, warri feesbuukii keenya filoo hin godhatin filoo akka godhatan gamanumaan kabajaan isin gaafanna. Akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessina. Tuni qophii walaloo seenaa gootota Oromooti. Boruu abbaa bariisooyyee galgala abbaa galgalooyyee galgalinaan dubbatee boruun naan mari'atee roorroo hammaatte garraan Oromoo saba hoogaran hammaatee hadhaa du'aa filate jedhee goonni gootaa leencii haati deeyse leencii Oromoodhaa kan seenaa galmeesse Oromiyaa isaa dhuunfachuuf bokkisee yaa sooressa jaarraa abbaa gadaa, yaa sooressa jaarraa abbaa gadaa, odoo harargoonni kakka keetii kana lamaa sadi deeyse odoo Oromoonni kakka keetii kana horee hoddammeesse Oromoo arraamii dheengaddaa milkeesse. Seenaan sooressa jaarraa abbaa gadaa hedduudha baay'eedha. Himatamteen dhumtu lakkaawwamteen dhumtu hunda waliin ga'uuf yeroon na daangeessa. Mee amma takkumaa fi lamaan keessaa isiniif dhiyeessa. Gaafa mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa baratu wanni isni hojjete galmeeffamtee jirti galmee seenaa keessa. Gaafa mana barnootaa sadarkaa lammaffaa baratu wanni isni hojjete galmeeffamtee jirti galmee seenaa keessa. Afaan Oromootiin walaloo barreessaa, afaan Oromootiin diraamaa dhiyeessaa, huccuu aadaa Oromoo ijoollee uwwisee waltajjii boorsee kursiilee caccabsee afaan Oromoodhaa kan baquu caccabsate baquu ol qabsiise. Lakkaanumaa afaan kana baquu gadi cabse jedhee irra mari'achiise imaltoota imalaaf karaa gubbaa yaatu kan nafxanyoonni yogguu abbaan qabeenyaa dhufe kursii gubbarraa kaaftee kursii jala teessiftu. Aayyoo asiin taa'i jedhee aayyoo isaa teessisee Aabboo asiin taa'i jedhee aabboo isaa teessisee aayyoo fi aabboo baquu gaccabsate isaa baquu ol qabsiise. Hoteela gurguddaa akka raasfeel keessa nafxanyootaaf faranjoonni farshoo hanfatanii machaananii sakhraananii sharmuuxaa fi shallee ifcinaa kaanii yogguu Oromoon dhufte gaallaa jedhanii xiqqeessanii. Jaarraa abbaa gadaa leenci caalu yoom akkasitti dhiisee kurkurruu culunqaa jaamtu abbaa lama harkatti qabatee madabbirii dhaqee sigaaraa bitatee kurkurruu waliin dhahee jibri qabsiifatee aara ol gallakkisee nafxanyootaaf faranjoota rifachiisee raasutel keessaa kan yaase leenci caalu leenci haati deesse. Oromiyaa bal'oo kaabaa fi kibbatti bahaa fi dhihatti
roobaaf caama keessaa dhagaa boraafatee muka gaaraa nyaatee rakkoo fi gidiraa hunda buuqqatee hanga bosona baaleetti yoom konkolaataa yaabbate. Bosona baalee keessatti taa'ee haragalfatee jeneraal Waaqoo guutuutii wajjin harka wal qabatee gabrummaa hiddaan buqqaafnaa yoo dadhabne ilmaan itti guddifnaa jedhee irra mari'atee ijoollees mari'achiisee ilmaan baalee hunda walitti gurmeessee diina marfachiisee allaatti foon nyaachisee. Gaafa jaarraa abbaa gadaa gaafa Elemoo Qilxuu gaafa jeneraal Taaddasaa Birruu gaafa Waaqoo guutuu kan Oromoon beeyne barachuu jaalata kan Oromoo beekummoo Oromummaan dhaadata yoom akka gadheetti maqaa Oromoodhaa himachuu salfata. Galaana Afrikaa galaana Eeshiyaa gubbarraa yaabbatee odoo qurxummii ijasaatiin harkuu bidiruu yaabbatee biyya Eeshiyaa keessa baddaa fi gammoojjii keessa tarkaanfatee hanga biyya Sooriyaatti yoom konkolaataa yaabbate. Biyya Sooriyaa keessatti taa'ee haragalfatee leenjii waraana Filistiin keessatti leenjii waraana sirriitti fudhatee maxarayyasiif boombii fi kilaashiif girnoofiif baazuuqaa bidiruu guutate. Mul'ata Oromiyaadhaa iddura daawwatee otoo as deemaa jiruu shiftoota Somaalee gadhoota Somaalee harka kan mudate. Mana hidhaa Somaaliyaa keessa waggaa meeqa hidhaa buqqatee erga ture booda akkana jedhaniin obbo Ziyaad Barree galaana keenyarra hayyama keenyaa ala ceetanii kanaaf mana hidhaa Somaaliyaa keessatti hidhamtanii dhaanamtanii amma immoo isiniif dhifnee jirra kan deemuu feetanii jedhee Ziyaad Barree labsii akkasiisan yogguu gadi baasu leenci caalu leenci haati deeyse ol ka'ee itti bookkisee akkana jedheeni yaa obbo Ziyaad Barree waa kana sin seene haala nu mijjeessitee nu cinaa dhaabbattee nu gaggeessite seene laal daandii qabsoo keessa hidhaa fi ajjechaan akka nama qunnamtu ganamaa nu barre kurrooxaan aniif qorrooxe tana natti hin geessu hidhaa fi ajjechaan kaayyootii daganamaarraa xiqqoonan daangeessu maqaa keenya kan dhokote kan nafxanyoonni hallayyatti darbe godaa baafne barre nu dhiftu siif wayyaa yaa obbo Ziyaad Barree jedheetti bookkisee labsii Ziyaad Barree yogguus jijjiirsise. Warri adda bilisummaa Oromoo nu kaleessa hundeeyse jedhee ganamaaf galgala ol ka'ee dhaadatu warri adda bilisummaa Oromoo nu kaleessa hundeeyse jedhee miidiyaan gabbahee nurratti dhaadheessu warri seenaa sooressa jaarraa abbaa gadaa awwaala bobeessu qilee gabbu'e moo samii ol ba'e moo eeysa kute laataa jettee sirritti gaafannaan hin qabu deebisaa gaafa obbo Ziyaad Barree gaafii akkasiisan akkasi gaafatu warri kijiboo odeessu olola dharaatii nurratti hafarsa olola dharaatiin kitaaba maxxansa bu'aa ba'ii baay'ee keessa tarkaanfatee huccuu adii uffatee ijoollees uffachiisee ilmaan Oromoodhaa walitti gurmeessee dhaaba adda bilisummaa Oromoo jedhee gadi hundeessee ABO jedhee kan waame gabaabsee waraana bilisummaa Oromoo warraayisa bilisummaa Oromoo jedhee maqaa itti baasee
واباء جدي كوامي قبارسي ايرو غنماتس غافسن هندسي لينچو ونيتي غمن غميوتاتي ابوكاتو مرغاتي ابا قرسو حقاتي جتي دبتو يا المن أرمودا أني قوت أني جاي نجتي يوتين أدتو إلمو إراديسي سوري سجارة باقو داقو ستيفو بر اتهتكاتو ورّيكو بي الدبل سمّا أرمو أسلي قبرا كافتي كوبي هدوم ميسي ورّينا كيسا أنغو اتروبسي Oromiyaa burjaajeessee dhamaasee qabsoo Oromoodhaa bikka lama baasee Oromiyaa ammaan tana ijoolleen Oromoodhaa miliyoonaan irratti dhumte Oromiyaa ammaan tana ijoolleen Oromoo hojii dhabduu taatee olii gadi soorte isaanii gaafa san hundeesse. Yaa gootota Oromoo, yaa leencota Oromoo, yaa gamna gameeyyotaa wanni isin kaleessa hojjettan Oromootaaf seenaa fi akeekaa dhalootaa. Wanni isin kaleessa hojjettan seenaa fi akeekaa dhalootaati. dadhabbii teeysan addunyaa gubbaratti takkaa hin arganne Oromoon haqa keessan nyaatte haqa siif hin baane dadhabbii teeysan achitti argadhaa caffee jannataatiin meena boraafadhaa boraatii jannataa meena boraafadhaa barreessee dubbisee kan isiniif dhiyeesse barreessaa kitaaba bilisummaa waliigalaa guddina waliigalaa saayintistii Iskandar Alii Hursooti waan dhaggeeffattaniif baay'ee galatooma horaa bulaa liibana.